Ashama ilmaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keessanii bakka jirtanitti nagaanaaf taasiniin jedhe har'a jechuudha. Dabarsa Itoophiyaa televezyiiniif OBN soba buufaa buufu miidiyaan boqqolloo jechuudha. Ragaa wajjisinii dhiyeessa ofirra ragaa baatii aramni dura nama duuti jechuudha. Ragaa ofirra isaan bahan qoyya laamroot kamaal yeroo jalqabaatiif ka qabamte Hacaaluu wajji ka jirtu gisee ni duu maaliif televezyiinii irra dhuftee naasofne maaliif intarviin kennin qoyyaame laamroot kamaal eenyu kan jettaniif ላምሮት ከማል ጓደኛ eenyuti riyaa eenyuti isheen ሰላም ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሪቲ jechuudha ilaala gurbaa Hacaaluu ajjeese mee rabbii keessanii je'aati ilaala abbaachoo laali mee yaa oromoo laali ilaal laamroot kamaal argitee laamroot kamaal jedhamti ilaal asii Hacaaluu intervii godhee guyyaa sadii gurbaa Hacaaluu akka kataa ture ilaal gurbaan Hacaaluu akka kataa ture isa kan intalli laamroot kamaal ishee kan Adaanech Abeebee yeroo duraatiif dhugaa himtee kaatee booda rifattee intervii ishee isinii dhageeffachiisa ijoollee kana lamiin jechuudha. Achirraa eenyu akka ta'e isinii hima kotta asitti ambaachoonii fi andaragaachoo tsiggee fi gurbaan ambaachoo wajjin jiranii jechuudha. Isaan immoo የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ጉንዳቲ isinii hagalu dubbiin irra keessa dibamtee intarneetiin torbee lama cufame dubbii sobaaxaxama sobni yoo akkam dibdee dhugaan mootu hin qallatti malee hin cittu asitti immoo laale abbichuu keessaniif eenyutu wajjin jira የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንዳርጋቸው ጽጌeti jechuudha gurbaan ammoo kan isaaniiti kaasoddaati kasoddaadha jedhee iccitii oromoo ukkaamse oromoo bittinneessuuf yaadu oromoo minilikuu bittinneesseen fixne jenosaayidii dalagee jechuudha argitan miti qoyya maal jettee turtee intervii isaallee gurbaa sana gaafa inni kakatu qabadheetiin ture katasaa viidiyoo isaa qabbose jechuudha. Lamaleenyaa maqaan feesbuuka isaa Fiqir Yaashannifal jedha. Intervii Adaanechis hin dabarsa. Intervii Adaanech gootee intervii isheen gootee tuumaatti intervii isheen gootee sin dhageeffachiisa. Kotta intervii Adaanech goote soba isaan amma sobanii isinii hima. Laamrooti qabamteetti. Dubartiin yeroo sanii Hacaaluu wajjin turte laamroot kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordoffiiwwan adda addaa yeroo arganne daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra goonen immoo namoota biraa akka qabnu qorannaa keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqabaa irraa jalqabneetoo qorannaan adde laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Hacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan sana qabudha. Qoyyaaga dhageessanii moo akkam dhageessanii yaalammii koo dhugaan sobammootu laamroot kamaal isinitti agarsiiseen jira asitti ammallee yoo barbaadan suuraa ishee jechuudha. Akka isheen kakattaa turte dhiigni Hacaaluu gubbee mataa ilma nafxinyaa kanarraa taa'u. Laamrooti argitanii gurbaa kakate argitan miti isinii agarsiise gurbaa kana. Aboo Oromoon miliyoona 60 gurbaa kana Finfinnee Faransaay safarii bakka inni jiraatutti daaraa gochuu dadhabdanii jiruu isiniin ta'in abiddaan hin gubdan yoo dadhabdan laamrooti eenyu laamrooti kamaal kunoo ishee kana jechuudha. Ilaal asitti waliin mari'achuu deeman gurbaan Hacaaluu kakate kana jechuudha. Intalli laamroot kunoo as teessi barcuma tokko barcumanni isaan irra ta'an argitan miti ilaal Oromoo bara reef Itoophiyaa seenuu nu si'an immoo waggaa 150 dura gisee minilik daaraa nu godhu si'an immoo kanaaf dhugaan hin qallatti malee hin cittu jechuudha. Sagalee Hacaaluu yoo hubattaniitu ta'e yaalammii koo gurbachallee kunillee intinaa isaarraa gabbuuse sagalee Hacaaluu jechuudha. Kan inni OBC irratti gaafiif deebii gaggeesse itti kutanii OBN irratti ni gaggeesse walii gaafa fidan wallaahi irraa beeka. Iddoo sanatti dunuunfatee akkana yoom jedhe qixxanni sirriitti taasise sirrummaa mul'ise qixxa somni itti dabalame sagalee dirribii godhe ilaala dirribii akkoo intinaan hin godha beektama inni sagalee jijjiiru ispeekarri hin jijjiira garuu sagaleen Hacaaluu iddoo san dirriba ta'e hin fakkaatu garuu hin qallata malee dhiigni Hacaaluu akka dhiiga saree Abiyyiin godhee irra jetti
dhiiga abiyyiis rabbiin dhiiga saree haa godhu zabanee dhiyeenyaatti akka minilikitti kaanserii itti haa buusu dhugaa hacaaluu maa jawaariin ta'in dhiigni hacaaluu akka kanatti gaafa sadii du'e hacaaluu afur du'ee isiniin jedhe du'a hacaaluu irra meeqan du'e rabbiin mucaa miskiina kan mucaa miskiina ammallee nyaatii waggaa 34tti kan inni hidhaa waggaa 5 dabarse jaalallee isaa mucaa reefkichuu inni argatu bira ka dabarse Abiyyi Ahmad ka abbaa gani ka biyya isaa gani ka ummata Oromoo gani rabbiin waa agarsiisu dhiiga isaa jissee yoo dhiigni isaa jige keessi keenya aara galfata abbaa tuffatanii ilma dhaanan laamrootus warra soddaati gurbaani warra soddaati jara ukkaamsu jedhee soba dirribsee sagalee dirribsee dhugaa fokeesse abadan hin fakkaatoo Oromoo bara durii nu seeni akkoo nu seeni moo akkaakaa nu seeni nu ummata jenereeshiniiti soba akka kanatti kallaqame akkanatti nama ijaallaalee beeku gurraan dhaga'uu dhiisi kanaaf oppiidiyoon yoomuu gantuma dhugaan ni mo'ata dhugaa hacaaluu rabbi hafalmuuf ma eenyuyyuu yoo ta'e rabbi dhugaa hacaaluu habaasu yaa jamaa dhiiga mucaa kanaa badaana gubee du'a nama sakaaniirra rabbi haqqii isaa haa barbaadu nama haqii dhabne nama haqii barbaadu dhabame soba qofa ta'e barrii sobaan dhugaan taa'ee gaddi rabbi dhugaa hacaaluu habaasu bas nuuf nagaan nu bulaa paartii mormitoota har'a booda afaan qaba jettee gaafa isheen baatee birrii tokko deeggar gaafa sagalee taataniif uummanni Oromoo ishin ta'ajaawaa paartii ofiyyuun fayyenne sobduu kijibduu hattuu kana